argitan kanatti magaalaa Adaadii waggaa dhuftan keessatti hin argitani. Asfaaltiinis waadannoo galameera karoorri irratti qabameera darbee kennamee sarisi amma hawaasa kana keessa kan deemaa jirtan gara asfaaltiitti daandii jijjiiramuudha waan ta'eef baga gammaddan isiniin jechuudha. Adaadiin ofii waammattee fidde jechaadha. Iddoon kun iddoo seena qabeessa isiniin jedheen jira. Nuyi miti warri addunyaa warri adii waan bakka itti beekan jechaadha. እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ለዚህ ቀን ስላደረሰን ክብር ምስጋና ይግባው። ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቼ በሙሉ አንድ ላይ ክቡር የወረዳችን የቤተ ክህነት ኃላፊዎች፣ ክቡር የወረዳችን ዋና አስተዳዳሪ ምልኬሳ በዶ እና ልኡካኑ፣ የተከበራችሁ ምዕመናን፣ ዛሬ ታቦተ ጽዮን ተማርካ እና አፍኒንና ፊናስ መምህራችን እንዳስተማሩን ሁለቱ ጆሮአችንን ጭው የሚያደርግ ነገር ከሰማን በኋላ ታቦተ ጽዮን ዳጎንን ቀጥቅጣ በዳጎን ላይ እንደሆነችና ያ አረጋዊው ሽማግሌ ደግሞ ልጆቹን እንዳልገሰጸ በልጆቹ ጥፋት ታቦተ ጽዮን ተማርካ ነገር ግን ደግሞ እሱም ራሱ ከመገሰጹ ማነስ የተነሳ ወድቆ ሞቶ ታቦተ ጽዮን ግን ሁሉንም አሳልፋ በክብር የተመለሰችበት ቀን ስለሆነ መምህራችን ባስተማሩን መሰረት ቃለ ሕይወትን ያሰማልን በለው። ስለ እውነት ለማውራት በዚህ ቦታ ላይ 4 ዓመት አካባቢ በእንደዚህ አይነት ክብር ተሰብስበን ማክበር አቅቶን ነበር። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባውና በስተን ተረጋግተን እንድናከብር ላደረገን ለአምላካችን ክብር ምስጋና አድርሱለት። እኔ በግሌ ክብር ተነስቶ ነበርና ዛሬ ክብር ተመልሶልናል ብዬ አምናለሁ። እባካችሁ እግዚአብሔርን እልል በሉና አመስግኑ። ተረጋግተን ለጥቂት ደቂቃ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሊቀ ጳጳስ፣ የሸገር ከተማ አስተዳደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እዚህ ቦታ ህዝቤን ለብዙ ዘመናት በችግር ውስጥ ያለውን ህዝቤን ኡመተ ኮነላላ ጀደኒ ገሩ ኢሳን እትጋፈተሙማን ኢሳን ቀበን አከ ዱራኒ ሸገሪፊ ጎዲና ወሊሶ ቆፋፍ osoo hin ta'in ኢትዮጵያ guutuudhaaf itti gaafatamummaa dabalataa waan itti kennameef isin gidduutti hin argamne iyyeenuma kana faana dhufuudhaaf ka'een ture, isin laaluu barbaadeen ture, isin arguus rakkoo keessan isin faana ta'uufan tureyyuu garuu humnaa ollatti ta'ee hojii biraatiif wannan deemeef dhiifama naa godhaadha. Warri achitti argamtan isinaa barsiisanii dhiifama naa gaafadhu jedhanii dhiifama gochuu keessan immoo ilil jedha. Dhiironnis harka rukutaatii dhiifama akkanaa gootan naaf ibsaafi. እኔ ምስጋና ለማቅረብ ነው። ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ በችግር ውስጥ ሆነን ከችግር ወጥተን ይሄንን በዓል በአንድነት እንድናከብር ለጥቂት ደቂቃ ከኔ ሰዓት ላይ ቀንሼም ወይንም የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ ፈቅደውለት የወረዳው አስተዳደር ትንሽ ደቂቃ መልእክት ያስተላልፋል። በእውነት እንደ ስሙ ሚልኬሳ ሚልኪዳ ጀዴታ ያዳ ከበጀሞ ቡልቻ ናና ኬኛ ገመብራቲን ከበጀምቶኒ ሚሴንሶኒ ነገኛ ናኖ ከነጅረን ሁንዲ ኡመኒ አዳዲ ዱፌቶ ከበጀሳ ከበጁ ጉፉን ተከ ኦሶን ዳይን ኪሎሜትር አመ በርባኔ አርሳ ከፈለ ጀደኒ ሀልከን ጉያ ቦሎ ኬሰ ጪሰኒ ኑ ነገኛን አካ አመንታ ኬኛ ከበኘፊ ዋቀዮ ዱብሬ ማረሚ ገለቴፈን ነው ዋኑ ጎደኒፍ አመስ ኑፋና ዋንጅረኒፍ ገለተ ጉዳ ቀቡ እልል ጀራቲና ገለቴፈዳ
nu hojjaa isaanii qofaa miti. Boolloo keessa bulanii akkuma keenya waan gaarii barbaadu, akkuma keenya siree gaarii irra rafuu barbaadu, akkuma keenya waan guddaa barbaadu, garuu isaan nageenya keenyaaf aarsaa kennanii namni biiroo keessa taa'eeti yeroo xalayaa barreessuudhaaf illee jedha. Isaan garuu lubbuu takkitti nuu kennanii ta'u jidduu kana keessa nageenya keenya nuu dhaabuudhaaf, nageenya keenya nuu kabachiisuudhaaf, iddootti nuu deebisuudhaaf waan godhaniif ani guddaa galatoomanii ምለው ነገር ከቃላት በላይ ነው የምሆነው። እዚህ የወከለኝን ህዝብ ማገልገል አልቻልንም፣ መውጣት አልቻልንም። ብዙ ነገሮች ነበሩ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ ታቦተ ጽዮን ተማርካ ብዙ ስቃይ እንደሆነበት ክብራችንን ስለመለሰልን ከዚህ በላይ ክብር የለምና ያ የተመለሰው ክብር ጸንቶ እንዲኖር እንዲቀጥልልን እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ከዚህ በመቀጠል የወረዳችን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር አቶ ሚልኬሳ በዶ በርቀት በመሆን የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መኮንን ባይሳ የዚህን ቦታ 2-3 ጊዜ ተመላልሰው ሰላም በመሆን ቀን ከሌሊት በስልክ በአካል በመገኘትም ጭምር እየተከታተሉ ስለሆነ የወረዳችን አስተዳዳሪ አጭር መልእክት እንዳስተላልፉልን ጋብዛለሁ። akkam jirtu baga itti isin ga'e baga waliin nu ga'e tole kabajamoo obbo Yu'eel Indaashuu bakka bu'aa caffee uummata aanaa Qarsaa Maalmaa fi Soddodaati, kabajamtoota gaggeessitoota mana amantaa hunda keessan akkasumas uummata iddoo adda addaati keessattuu dhimma ayyaana kanaatiin wal qabatee daandii fageenya irraa deemtanii asitti qe'ee kanatti wal geessan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaadaa jira. Ani waan baay'ee isiniin jechuuf miti. Anan gara kanatti as ba'e gaafa isin akkanatti baay'attanii keessattuu duudhaa keessan iddoo seena qabeessa beeta kiristaanii Adaadii Maaram akka biyyaatitti osoo hin taane akka addunyaatitti beekamtu namni iddoo adda addaatiif Itoophiyaas kan ta'e Itoophiyaas kan taane waan nuyi qabnu kan laaluudhaaf garanatti godaananii dhufan guyyaa irraa kanaatiif immoo waan nu gargaaree uummanni kun asitti wal geessanii garana dhufuu keessaniif ani waan guddaan rabbii uumama kana uumee rabbiif galanni haa argatu jedha. Yeroo tokko akkanaa galateeffatan barbaadaa jira. Ergaa guddaa qabaadhee miti gammachuudhuma kiyya isinii ibsuufani keessattuu Adaadiin Maaram waggaa 4 asitti rakkoo ishiin keessa turte hin beekna. Uummanni kunis osoo fedhii qabu, osoo galabbeessaas jiru, osoo waaqa isaa kadhachuu barbaadu, osoo amantaa isaa hordofachuu barbaadu, namoonni fageenya irras ta'anii alaalellas ta'an rakkoo nu keessa jiruun gara kana dhufuu dadhabanii garuu bara kana rakkoon isaa jiraatu jijjiiramni guddaan hin jiraata. Rakkoodhuma keessa teenyee gara kanatti dhuftanii waaqa keessan galateeffachuu kan dhufe kana isin ilaaluudhaaf gammachuu keenya ibsuudhaaf nuyis immoo halkanii guyyaa keessattuu nageenya uummata kanaa eegsisuudhaaf halkanii kaanee hojii torbee tokko keessatti hojjechaa turreedha waan ta'eef namni kamiyyuu sodaa tokko malee waaqa isaa galateeffatee daandiin gara hundaanuu eeggamaadha. Sodaatina rabbis nu gargaara, rabbis si faana jira, garaa qulqulluudhaan deemtu. Kanaaf nagaan gara mana keessaniititti, gara maatii keessaniititti isin haa deebisu jechuu barbaadeetumanii malee ergaa guddaa qabaadhee miti. Nageenyi kunis hin bu'a. Namni immoo amantaa qabuun bakka jirutti nageenya uummata isaa rabbiin uumeera. Uumama isaa kana immoo qixa jaalata, qixa tiffachuu barbaada. Bakka jirutti immoo namni nageenya keenyaafis nageenya waloo keenyatiifis waaqa keenya kadhachaa rabbiin immoo jabaadha waan inni hin taasisne hin jiru. Isarraa isin abdannaa waggaa irraatitti Adaadiin kana fakkaattetti isin hin eegdu. Wanni uummata keenya keessattuu uummanni naannoo kanaa fedhii guddaa qaba, hordoftoonni amantaa kanaa fedhii guddaa qaba. Adaadiin Maaram hin misoomne misoomuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Misoomuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf waggaatti qofa dhufnee kan laallu osoo hin ta'in nuyis akkamitti hawaasa naannoo kanaa Adaadii Maaramuma fakkeessuu danda'u nurra jiraata kan jedhu san hawaasni naannoo kanaatti qabatee jira.
akka har'a argitan kanatti magaalaa Adaatii waggaa dhuftan keessatti hin argitani. Asfaaltiinis waadaan nu galameera, karoorri irratti qabameera, darbee kennamee sarisi. Amma hawaasa kana keessa kan deemaa jirtan gara asfaaltiitti daandii jijjiiramuudha waan ta'eef baga gammaddan isiniin jechuun barbaadaa jechaadha asuma. Piroojeektii guguddaan Adaadiin ofii waammattee fidde jechaadha. Iddoon kun iddoo seena qabeessa isiniin jedheen jira. Nuyi miti warri addunyaa warri adii waan bakka itti beekan jechaadha. Nutu xiyyeeffannoo ittiin kennine malee kana durayyuu misoomuu bakka dandeessu waan ta'eef nuyis gaafii kana yeroo darbe hawaasa faanas mari'achaa turre. Kanaaf isinis hirmaattonni amantaa kanaatis kana beektanii piroojeektii kana gaafa eegalle misooma kana gaafa eegalle mana amantaa kana bira akka dhaabbattan akka bareeffattan akka misoomfattan jechuu isin barbaadetinani waan hunda caalaa ani waan ergaa isinii dabarsuu caala gammachuudhuma kiyya isinii ibsuu barbaadetinan isin gidduutti argame ulfaadhaa mana nagaatitti galaa waggaadha sinaa ga'u bara dhuftuun rabbiin waa ga'u kan jedhu san isinii kaasuu barbaadetinani galatooma. galata rabbiif gamshaara kata kololli jedhaate galata rabbiif gamshaara. Egaa isaan warra jaalan isaan lachuu obbo Milkeessaa fi barsiisaa Iyyeeleefis barri isaanii bara nagaa bara gaarii akka ta'uuf hawwii keessaniif isaa darga tokko lilli jedhaati hawwii keessaniif isaa. Dhuguma yoo barri nagaatee naannoon nagaatee akkanatti waaqeffachuu dandeenya. Simbirtuu oduunitti mankanas immoo galmaan akka ga'anii eegere immoo waan gaarii irratti akka dhufnuuf isin hawwii keessan sirriitti ibsaa fi sirriitti kallattiidhaan